Sagalee Waaqayyoo sagantaa fayyinaa wajjin ergaa isin qabdan dubbataan deema. Kitaaba qulqulluu keessan baradhaati. Hojii ergamootaa sagalee irraa kaanee lakkoofsa 12:13 nan dubbisa. Innumtuu ati Anaaniyaas isa biraa dhufte akka agartuun isaa isaaf deebi'uu fi harka kee utuu isa irra keessu mul'atatti argeera jedheen. Anaaniyaas garuu deebisee yaa gooftaa namichi kun Yerusaalemitti warra si qulqullaan attam akka miidhaa ture waa'ee isaa nama baay'ee irraa dhaga'eera jedhe. Nama isa bukkee jiru qabaati adeemsa Waaqayyoo wajjin deemtu keessaa ittiin jedhaani. Qormaanni jira garuu hin mo'amtu mo'ataa deemta malee ittiin jedhaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 irraa lakkoofsa 12:13 duubaan dubbise gara 9tti deebi'ee dubbachuu barbaada. Saa'ol ammallee bartoota gooftaa dorsuudhaaf ajjeesuutti banbanaa gara hangafa lubootaa dhaqe. Warra daandii wangeelaa irra adeeman yoo arge dhiirotas ta'uu dubartootas ta'uu hidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaade. Kanaafis ajajaa manneen sagadaa Damaasqootti akka isaaf caafamuu fi hangafa lubootaa gaafate jedha. Lakkoofsa 9 irraa boqonnaa 9 irraa kan yeroo dubbifnu adeemsa Phaawulos Waaqayyoo wajjin adeemu laalla. Kutaa kana gubbaatti Waaqayyootu nama kana hansaa godhachuudhaaf Waaqayyootu dhuunfaa isaa godhachuudhaaf ituu inni balleessuudhaaf deemu gaaf tokko Waaqayyoo maal godha? Namoota karaa Waaqayyoo irra jiran, namoota gooftaatti amanan, namoota wangeelaaf jiraatan, namoota Waaqayyootti of kennanii jiraatan balleessuudhaaf hangafa lubootaa biraa barreeffama fudhateetu daandii irra adeema ture. Warra sirban, warra dhugan, warra machaan, warra nama ajjeesan miti. Warra karaa wangeelaa irra adeeman, warra Waaqayyoo wajjin walii galan, warra Waaqayyoof jiraatan. Isaan kana maal gochuudhaaf? Balleessuudhaaf. Maal godhaa? Affata baatee maal gubbaa deema? Karaa gubbaa deema. Dhiira yoo ta'es dubartoota nama maqaa Waaqayyoo kaasu mara Yesuus Kiristoos fayyisaadha nama jedhamu mara. Yesuus Kiristoos jireenya nama jedhamu mara. Yesuus dhugaadha nama jedhamu mara. Yesuus karaadha nama jedhee dubbatu yoo argee harka isaa miilla isaa hidhee eessa geessa? Yerusaalem geessa, hangafa lubootaa bira geessa. Hatee horii wajjin hin qabamne, maasii namaa keessatti hin qabamne, biyya hin rabsine, mootummaa barichaa gubbaatti hin kaane, namaa wajjin walitti hin buune. Warra Waaqayyootti amanan qofa barbaada. Warra Waaqayyoo wajjin deeman qofa barbaada. Isaatu argette hin bu'u, isa nama balleessu argette hin bu'u, isa biyya rabsu argette hin bu'u, isa maasii namaa keessatti waan namaatu argette hin bu'u. Isa gooftaa wajjin deemu barbaada. Isa inni duukaa deemu, isa Waaqayyo duukaa deemu barbaada. Isa humna gooftaatti amanu barbaada. Waan kan biraa qabu kun hojii isaati. Sanbata hin jedhu, dafnoo hin jedhu, facaasaa hin jedhu, torban hin jedhu, ji'a hin jedhu. Mandara keessaa biyya keessaa warra gooftaaf jiraatan qofa barbaada. Dinqiidha Waaqayyo. Gaaf tokko gara Damaasqootti caaffannaa akka isaaf caafamu
angafa luboota bira deemeetu warratti Damaasqoo tokko naqee balleessaati dhaqeen qabeedhaan arreebaa gooftaarraan deebisaa harkaan buusaa amantii isheen burjaajessaa yaa mootii yaa angafa lubootaa caafatanaa kennaa jedhe. Waaqayyo taa'ee ilaala. Kaleessa yeroo inni reebus argeera, yeroo inni qabeedhus argeera, yeroo inni miidhus argeera, yeroo inni dhiisus argeera. Har'a garuu Waaqayyo hojiif ka'e. Maal jedhe Waaqayyo? Na duukaa taata jedhe, na duukaa deemta jedhe, sumaanin waa godha jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Eenyuun waa godha? Sumaanin waa godha jedhe Waaqayyo. Amma hojii keen geeddara jedhe. Tuunni daandii irra deemaa jiru Yesuus Kiristoos itti mul'ate. Ishee seensumaaf hin kaase godhe. Ergaan kosa sana kan biraadha. Itti mul'atetu Waaqayyo godhe. Atumtuu na duukaa taata jedhe. Wanta inni baatu ulee du'aa harkaa lafa kaa'e. Billaa du'aa harkaa lafa kaa'e. Barreeffama du'aa harkaa lafa kaa'e. Abboommi namaa harkaa lafa kaa'e. Dhaqiitii balleessi warra jedhan harkaa lafa kaa'e. Dhaqiitii hidhi warra jedhan harkaa lafa kaa'e. Akka gootu eennaani har'aa booddee ati na duukaa deemtaa ani Waaqayyo si duukaan hojii qaba jedhe. Waaqayyo duukaa warra deemtan hin salphattan isin duukaa hojii qaba gooftaa Yesuus. Immoomtu warra si moof ka'ammoo gooftaan Yesuus. Faccee namaa dhukaasa namaan barbaadu Waaqayyo. Eeboo namaa dullaa namaan barbaadu. Qawwee namaan barbaadu. Leenci golgootaa si wajjin ta'ee waan godhu fiixaan baasa. Ergasii booda inni dubbise gaa maaltu godhama? Sagal 12:13 irratti Waaqayyo gaaf tokko maqaa isaa siin geeddaree hojii isaa siin geeddaree laphee isaa hin geeddaree wangeela fudhatee ka'e. Maal fudhatee ka'e? Sagalee isaa ari'atu har'a maal godhe? Fudhatee ka'e. Inni kaleessa ajaja namaa baatee deemu har'a ajaja Waaqayyo fudhatee ka'e. Inni kaleessa erga namaa baatee deemu har'a erga Waaqayyo fudhatee ka'e. Inni kaleessa luboonni maa itti ba'ani har'a gooftaan maa itti ba'u jalqabe. Inni kaleessa namni maa itti ba'u har'a gooftaan maa itti ba'u jalqabe. Gaafa inni ka'u warri kaleessaa maal ta'ani hin argan jedhan. Nama san bukkeetti dubbadhaa. Adeemsa Waaqayyo deemtu keessaa qormaan ni jira. Garuu immoo ani mo'aa deemta. Adeemsa Waaqayyo wajjin deemtu keessa garuu qormaan akka jiru beeki ittiin jedhaani. Boqonnaa 9:15 gooftichi garuu dhaqii inni maal ta'a? Mi hojii kootii isa warra saba Waaqayyoo hin ta'in duratti mootota duratti namoota Israa'el durattis maqaa koo beeksisuudhaaf ani fo'adheera jedhe. Waaqayyo garuu maaltu godhama ture? Maal jedhe Anaaniyaas? Raajiin kun maal jedhe? Inni godhe. Maaf nattu? Inni godhe. Maal gooftaa godhe? Eenyaan yoo hin jiraadhe wayyoo jedhe. Maaliif? Maaloo waa isaan beektu ati jedhe. Beekadhe Waaqayyo. Waan inni godhaa ture hin beektu dhageesse hin beektu jedhe. Beekadhe Waaqayyo. Inni beekadhe eenyaan qabeedhaa hin ajjeesaa hin reebaa jedhe. Anatu dhimee harkarra kaa'e jedhe. Inni samiitti jedhe Waaqayyo. Maayinaani ani fo'adheera jedhe. Maal godheera? Waaqayyo duukaa deemuu keedhaaf akka ati deemtuuf jirteera. Akka ati Waaqayyo wajjin deemtee lafa Waaqayyo barbaaddu geessu Waaqayyo maal si godheera? Si fo'ateera. Garuu qormaan ni jira beeki. Akka de maaloo isa toona argin gooftaa godhe iddoo biraan ergi malee iddoo biraan deema malee anoon na godhe. Akka de Waaqayyo innumtuu na arga jedhe. Innumtuu ati Anaaniyaas siin jedha jedhe. Maannaani na argeera jedhe. Yaa na argeera. Maal ta'eera? Iji isaa banameera. Maal ta'eera? Ani itti mul'adheera. Innumtuu si gaafata, innumtuu si dubbata, innumtuu si wajjin haasa. Maal ta'eera? Anarraa kaasee karaa isaa geeddareera. Nama kaleessa waldoota kiristaanaa balleessuudhaaf, qulqulloota balleessuudhaaf, warra Waaqayyoof jiraatan balleessuudhaaf, nama kaleessa wanta qajeelaadhaan mormu, nama kaleessa abboommii Waaqayyoo hin dubbattan jedhutu har'a maal fudhatee ka'e? Wangeela fudhatee ka'e.
ganama kana waaqayyo gummaa addaan si haa kaasu. Ganama kana waaqayyo biyya lafaarra seexana irratti ogummaatti dubbatu siif haa laatu. Hin ka'e sagal lakkoofsa 22 irraa Saa'ol ergasiituu hin turin manneen sagadaa keessatti Yesuus kun ilma waaqayyooti jedhee ituun maal ta'u? Ituun lallabu warri isa dhaga'an hundinuu garuu dinqisiifatanii namichi kun isa Yerusaalemitti warra maqaa Yesuus waammatanii balleessuudhaaf dhamaa ture miti wal qabatu miti addanaayyuu isaanuma hidhee luboota warra hangafootatti geessuudhaaf dhufee ture miti jedhanii gaafatan. Gartanii inni samoo eeyyuu duukaa deemu jalqabee waaqayyo duukaa eeyyuu wajjin ka'ee hidhannisaa isaanirraa hiikkatee karaansaa isaanirraa hiikkatee warra kaleessa dhaqiitii ajjeesii dhaqiitii balleessi dhaqiitii kana godhanii irraa addaan ba'ee eeyyuu wajjin ka'e waaqayyo wajjin ka'e waaqayyo wajjin kaatee jirta of eegi waaqayyo wajjin deemaa jirta of eegi waaqayyo wajjin deemuu kee yaadadhu waaqayyo duukaa jiraachuu kee yaadadhu waaqayyo immoo si duukaa jiraachuu isaa yaadadhu isa duukaa yeroo jirtus inni si duukaa yeroo jirus in qoramta garuu misraachoo qoramtee mu'aama deemta malee hin mo'amtu ati. Akkane Yesuus kun ilma waaqayyooti. Hallelujah. Illalaba isa dhaabbate warra kaleessaa fuuldura dhaabbate ameen jedha xinneessaati. Biyya geeddarate biyya biraa dhaqee achi dhaqee miti warruma kaleessa Isaa jedhaa ture gidduu dhaabbate ture Yesuus Kiristoos fayyisaadha jennaan taaniitu lakki Phaawulos Saa'oliidhaan jedhu inni kaan immoo lakkee maaliif biyya kamtiin innoo kana godhaa ture innoo hin jaallatu maqaama gooftaan jaallatu jecha namaa fiixaan baasu dhama inni kaan immoo taa'etu isuma namaa taate isuma 22 irratti gaaffiidha dhumni isaa gaaffii lakki isuma inni garuu hin ka'e hidhata gaarii kan nama hin ganne hidhata gaarii kan nama hin dabsine hidhata gaarii kan nama hin doggorsine Yesuusii wajjin adeemuu jalqabe inni Yesuusii wajjin deemaa jirtaati jabaadhu of eegi dhaabbadhu amani waaqayyo diina kee moota siin jedheera namni tokko ameen jedhu gooftaa wajjin deemaa qormaan si gubbaatti wal geeddaru qorumti si gubbaatti wal geeddaru gareen qortootaa gurmuun qortootaa keenyan qortootaa harka waaqayyoo moomaa deemu iyyaati mo'aan deema jedhaa dubbadha. Lakkii sana isa miti wal gaafatu maal akkamittiin jenaan isuma dhan. Hallelujah. Adeemsa gooftaa duukaa deemtu keessatti jireenya kee eeguun maal akka ta'u wada dubbanna isuma dha lakkii isa miti lakkii isuma dha maal ta'e waan ta'e hin geeddarame addanatti hin beekan akkasitti hin beekan akkatti arganii hin beekan akkatti hubatanii hin beekan akka namni argetti si beekutti bakka namni hubatee si ilaalutti bakka namni hubatee si kaa'etti sin kaa'u waaqayyo achumatti si geeddaree si kaasa nam tokko ruwwaan yaammeera akkasittiin hin beekan akkas ta'uusaa hin beekan nama akkas ta'uusaa hin beekan akkas ta'a jedhamees eegamee laabaatu hunda biloota boossaatiya akkas ta'a jedhamees hin beekamu gooftaa duukaa yeroo deemtu waaqayyome waan namni dubbate hin godhu waaqayyo dhuguma Saa'ol ulfina gooftaa dubbata nam jedhe yaade akkasiin jedhu waaqayyo waan namni si gubbaatti yaade hin beekne hin godha siin jedhe waaqayyotu akkasiin jedhu waaqayyo waan dhiironni kee yaadanii hin beekne sii godha siin jedhaara waaqayyotu akkasiin jedhu waaqayyotu waan dhiironni kee siif ta'a jedhanii hin beekne sii godha siin jedhaara waaqayyotu yeroo ta'e duukaa deemutti huftu gaafa inni lallabu 9:22 irratti akkas ta'an jenne hin godhe garuu waaqayyo akkas ta'a jedhamee eegamne hin godhe waaqayyo waaqayyo duukaa deemtee kasartu waaqayyo duukaa deemtee yeellaatu waaqayyo duukaa deemtee namaa gad hin taatu
waaqayyo duukaa deemtee rakkattu waaqayyo duukaa deemtee burjaajoftu waaqayyo duukaa deemtee injoonjoftu waaqayyo duukaa deemtee karaa gadhiiftu waaqayyo diina kee xangabummaa siilaataa deema. Kinjiru gooftaa duukaa deemanii yeella'uun ilmi keetu si duukaa deemu yeellaa intalli keetu si duukaa deemtu yeellaate ati tobbaa mana duukaa deemtu yeellaata ati tuwaadha mana duukaa deemtu yeellaata waaqayyo wajjin deemte garuu yeellaatu ati. Waaqayyoon kee 22 irraa maaltu godhama ture kan isin dhibu keessaa warra kalee sadii gaa ture ijaaruu jalqabe wajjin deemaa jira waan ta'eef namni gooftaa wajjin deemu waan diigu waa ijaara malee jaroonni kun wajjin kadhatu taanaan dhaqee gargar bittinneessa harka miilla deegeessa dhaqeetti laata hanga fi dubboota qabanii hidhu har'a garuu kede warra kalee sadii gaa ture ijaaruu jalqabe sakalee saraasee buqqisee jabeessee dhaabuu jalqabe wajjin ka'ee wajjin kaateertaati. waaqayyo harka kee waa ijaaraa deema hafuura diigus keessaa baasa laphee diigus keessaa baasa harka diigus keessaa baasa arraba riifatee waa diigus keessaa baasa hamadhu sobii keessaa baasa arraba waa ijaaru harka waa ijaaru boorsaa waa ijaaru sirra kaa nam tokko utaaree ammeen ijaaru jalqabe warra kaleessa maal ta'a ture diigaa ture ijaaru jalqabe hin garramoo man waa dinqiitaa jiran kaleessa diigee jiran har'a garuu ijaaru jalqabe kaleessa qabeedha har'a garuu hidhaa keessaa baasu jalqabe kaleessa ari'ee qabee bira ga'ee hidha har'a garuu ari'ee fiigee qabee diina qabasu jalqabe gooftaa wajjin ka'e waan ta'eef qormaan ni jira garuu mo'aa deemta warruma kaleessa si wajjin nyaatan si wajjin dhugantu warruma kaleessa afaan si ka'an ati afaan keessatti sitti ka'a warruma kaleessa kaatee teessifte sitti ka'a warruma kaleessa waan gaarii gooteetu sitti ka'a gaafa gooftaan si argatu gaafa gooftaa argattu gaafa lapheen kee dibamu gaafa afuurri kee dibamu gaafa waaqayyo si geeddaru dinagdeen kee yeroo geeddaramu amantiin kee yeroo geeddaramu haalli kee yeroo geeddaramu akki kee yeroo geeddaramu karaan kee yeroo geeddaramu warra kaleessaa akka bakkeedha dhufu diinni kee gaafa waaqayyo si geeddaru maaltu godhama 23 irraa guyyaa baay'ee erga Saa'ol kana hojjechaa bubbulee immoo Yihuudoonni walitti dacha'anii isa ajjeesuudhaaf mari'atan. Dhaggeeffadhaa kaleessa isatu maal godhaa ture ajjeesaa ture har'a immoo maal ka'anii isa waaqayyo wajjin maal ta'u jammaree adeemuu maal gochuudhaaf ajjeesuudhaaf kan du'u jiraam san ajjeesan kan badu qabu jiraam san balleessan kan du'u qabu jiraam san gaafa inni gooftaa wajjin deemuu jalqabu warri kaleessa ergatanii baran warri kaleessa ittiin waa godhanii baran warri kaleessa ittiin balleessanii baran warri kaleessa ittiin diiganii baran dachaanii wal waamaniitu isa gubbaatti maaltu jammaranii maal gochuudhaafi badhaasuudhaan immoo jajuudhaan immoo si geeddaree waaqayyo jechuudhaan immoo maal gochuudhaaf eenyu wajjin deemuu jalqabe waan ta'eefi itti ufi Saa'ol bira ga'ee isaan immoo isa ajjeesuudhaaf halkanii fi guyyaa balbala keellaa mandarichaa in eegu turan. Bakka halkanii guyyaa eeguun ajjeesuudhaaf isa gooftaa arge isa gooftaan immoo arge memmee kana dukaartan iyyaati jaraa jedhortanirraa akkamitti Yesuus Kiristoos nu bukkee dhaabatee soyyuu nu bira dhaabatee moo eeyyee suma fuuldura dhaabatee warri waaqayyo wajjin deeman lafa onaa isaaniitu lata waan ta'eef warri waaqayyo wajjin deeman waaqayyo ulfina isaa irratti mul'isee karaa isaanii ulfaata waan ta'eef maal ajjeesuudhaaf 23 irraa erga mijeeffatanii booddee erga qindeessanii mari'atanii booddee eessarraan gadi baadhan asirraan gadi ba'a halkaniif guyyaa maal eegu balbala dura dhaabatanii eegu Saa'olin eegu isa maal ta'e halkanii guyyaa balbala dhaabataniitu eessaan yoom gadi ba'a isin jedhu bakkee dhaabatanii amma jechuma jirtaa yeroo jiranii eeyyee yeroo tuttume mataa maxurii hin qabne toossa amma iyyuuti bishaan wada mataa baatti deemtaa eeyyee gaafatanii rifeensuma injiraan hin qabnetu isaan nyaata utuuti garuu eette jedha achi galagalaniitu hin baateem jedha
hin calaaseem jedhu. Ameen! Gaafa waaqayyo isa geeddaru balbala qabatanii dhaabatanii yoom gadi ba'an. Dubbiin kun eenyu bira ga'e? 25 irra jira. Phaawulos bira ga'e. 25 irraa lakkistee. Warri garee isaatii garuu gaaf tokko halkan geessanii guuboo keessa kaa'anii masaraa gubbaadhaan gadi isa buusan. Gadi maal ta'anii? Gadi isaa? Diinni eessa jira? Balbala dura. Inni immoo isaan immoo maal ta'an? Akka isa ajjeesuu barbaadan dhaga'aniitu guuboo keessa kaa'anii maal gubbaadhaanii? Masaraa gubbaadhaan. Nama eenyu wajjin deemu? Nama waaqayyoo wajjin deemu. Karaa ati hin beekne diina kee harkaa si baasa gooftaa Yesuus. Inni dhiiga dhangalaasuu qophaa'e. Inni lubbuu kee balleessuu qophaa'e. Inni cabsee naafa si gochuuf qophaa'e. Kallattii isaan si eeganiin dhiisee kallattii isaan si eeganiin harki waaqayyo harkaa si baasa. Karaa isaan qopheessan dhiisee karaa mataa isaa harkaa si baasa. Eenyu bira ga'e? Warri garee isaa eenyu akkanitti himan? Phaawulos sana jennaani. Warri kaleessatti wajjin turte sun si ajjeesuu barbaadu jennaani. Eessa jiru? Balbalatoo jiru. Waaqayyo immoo ogummaa nuu kenne jedhanii maal gochuudhaaf? Akkatti ooltu qabda jedhan. Nama san bukkeemme akkatti ooltu qabdaati jedhanii. Akkatti ooltu qabdaa. Ergaa kun nama 12dha. Akkatti si oolchuu qaba gooftaa Yesuus. Waan diinni kee yaade inuma ooltaa jedhanii. Ilaabatuun daploodo boosaa puutiya. Ilaas ajjeesuu barbaadu warra kamtu warra kaleessaa warra ati biraa baate warra ati keessaa baate warra ati harkaa baate warra ati kan isaanii ta'uu diddatu. Si ajjeesuudhaan maal ta'aniiru? Fuudhanii guuboo keessa kaa'anii utuu isaan eeganii harkaa baasaniitu masaraa gubbaadhaan lafaan dhaan. Hinduu ture, hin cabu ture. Dallaa nama fagaata, innumti kun nama fagaata dallaa'uun. Utuu yaabbatanii utaaltanii yoo maxinnaati milli kisan maal ta'a? Walamtaa yookiin immoo madaa yookiin immoo lafeen maal ta'a? Yoo maxinnaati masaraa gubbaadhaan sun immoo masaraa guddaadha. Garuu yoo duukaa jira. Eenyu wajjin deemaa jira? Eenyu duukaa deemaa jirtaati? Eenyu si duukaa jira siin? Akkasiin jedhe Waaqayyo himmoota malee himmoomtu siin jedheera. Akkasiin jedhe Waaqayyo bara 2017 nama baay'ee nyaata jiru kaname. Bara 2017 nama baay'ee balleessaa jiru kaname. Waaqayyo karaatiin beekne harkaan si baasiin jedheera. Nam tokko iddoo jiru iyyee harkaa ba'eeraan. Ilabayatuun daploo yaapoosaaya. Isaan ajjeesuuf eegu inni garuu maal ta'eera? Ba'eera jedhaaka. Anis ba'eera jedha. Eebbi kee harkaa ba'a. Nagaan kee harkaa ba'a. Amantiin kee harkaa ba'a. Dibanni kee harkaa ba'a. Maasiin kee harkaa ba'a. Inni hojjetee haaraa si godhu Waaqayyo si duukaa jira waan ta'eef. Hojii kee boriin moota. Maasii boritti baatu moota. Gabaa boritti baatu moota. Mana barumsaa boritti baatu moota. Lafoo duwwaa boritti baatu moota. Biiftuu ba'aa moota. Biiftuu kibbaa moota. Biiftuu kaabaa moota. Biiftuu lixaa moota. Qilleensa torban kana harki Waaqayyo si moosisa. Hallelujah. Ituu Waaqayyo wajjin jirtu nama gad hin taatu. Ijaaree kee sirratti hin diigu. Siilaatee kee afaan isin fuudhu. Deemii siin jedhee karaa si buuse si biraan deebi'u Waaqayyo. Geggeessaa abbaa kee siin godhu. Geggeessaa harmee kee siin godhu. Harmeen kee xinnooma si buttee jedhi kaa ilma koo intala koo. Abbaan kee xinnoo si butee jedhi kaa dhala koo jedhi si biraa deebi'a. Inni tamanatti garuu si duukaa karaa hundumaa deema. Harkan jirreen jiraa sii laata. Kallattiin jirre keessaa waan jiru sii baasa. Warra si waraanuuf deeman galagashee waraana.
warra ciisanii kaanii baanii taanii kaanii si gubbaatti abjuudhaa abjootan Waaqayyo immoo mul'ata jireenyaa si geeddara. Waan xinnoo qabattee lafaa kaata. Waan xinnoo qabattee mul'atta. Waan xinnoo qabattee bal'atta. Waan xinnoo qabattee tarkaanfatta. Waan xinnoo qabattee fiixaan baata. Gooftaa wajjin adeemuu itti fufe. Isaan garuu maal baatan eegu du'a baatanii dhaabbatanii eegu balbala dura. Yoom gadi ba'aa jiru inni garuu maal ta'eera? Iddoo isaan eegan jira moo ba'eera? Arraba isaa kan hin geeddarre kan sobee nama hin goomsine kan yeroo namaa hin gubne akkasiin jedhu Waaqni Abbaa mul'ata. Utuu isaan si eeganii harkaa si baaseera siin jedheera. Inni sobee namatti hin dubbanne. Inni dubbatee moo waan godhu wallaalle. Inni dubbatee waggaa 5 hin fixne. Guyyaa dubbatee kaasee inni hojii hojjetu akkasiin jedhu Waaqayyo. Bakka isaan dhaabbatanii seegan sanaas si baaseera siin jedheera Waaqayyotu. Lammaffaa lallabni isaa maal ta'a deeme? Humna argachaa deeme. Tuma isaan maal ta'ani? Tuma isaan ajjeesuudhaaf maal ta'ani? Maal ta'a deeme? Humna argachaa hojiin kee, bultoon kee, amantiin kee, maasiin kee, horiin dallaa kee ituma diinonni kee ilaalanii jabaachaa deemu. Ituma isaan arganii jabaachaa deema. Waajjiruma seeratan keessatti, waajjiruma seerachuu barbaadan keessatti, gabaama seeranii keessa si baasuu barbaadan keessatti, mana barumsaa keessaa si baasuu barbaadan keessatti, qonna keessaa si baasuu barbaadan keessatti Waaqayyo si jabeessaa deema. Sagalee 22 Saa'ol garuu lallabii isaa humna argachaa adeeme. Yesuus Masiihii ta'uusaa kan inni ittiin hubachiises amansiisaa waan tureefi Yihuudoonni warri Damaasqoo jiraatan walii isaanii wallaalan. Namni amanu harka isaa gubbaatti bishaan dibataa godhatee as qabu gara kootti. Dibataniittu Waaqayyo akkasiin jedheera. Sa'aatii kana qabadhaa, deeqaa kana qabadhaa. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Diina keef garee diina kee walii isaa wallaalchiseeraa siin jedha Yesuus. Namni hafuurri qulqulluun laphee isaa laphee isheetti bu'aa jiru utaalee ameen. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Diina kees garee diina kees walii isaa wallaalchiseera siin jedha Yesuus Kiristoos. Hallelujah! Sabni of kennu, sabni kadhatu maal ta'a deemaa? Fayyaa deema. Of kennuudhaan Phaawulos maal ta'ee lallabni isaa maal godhachaa deeme? Nama simbukkee, nama Waaqayyoo, nama siniif ta'u ta'e qabaati. Hojjettee humna godhattaa. Lagaddee humna godhattaa. Barattee humna godhattaa. Waan hundumaa keessatti Waaqayyo humna sii laataa deema. Hallelujah! Hallelujah! Of laachuudhaan lallabni Saa'ol ituma gareen isa balleessu barbaadu lachee jiru. Waaqayyo maal godhaa deeme? Humna ganama kana humna adda asirra kaa Yesuus. Humna ittiin hojjettu, humna ittiin barattu, humna ittiin nama taatu, humna ittiin mul'attu Waaqayyo sirra kaa'eera. Warri Damaasqoo maal ta'ani? Walii isaa garamitti gorran? Garamitti gorra? Maal qabanna? Maal qabanna? Inni garuu maal ta'aa jira? Gooftaa wajjin, wajjin of kennaa deemaa. Karaan dhala namaaf ta'u Waaqayyo duwwaadha. Karaan dhala namaa fiixaan baasu Waaqayyo duwwaadha. Si fuudhee ka'uu danda'a. Si fuutee ka'uu dandeessi. Yeroof guutuu danda'a. Yeroof mul'achuu danda'a. Garuu fiixaan hin bu'u. Karaan
xumursiisu. Karaan galma keensi ga'u. Karaan kaayyoo kee fiixaan baasu. Yesuus Kiristoos duwwaadha. Inni maasii keenya irratti ija godha. Inni maaddii keenya irratti ija godha. Inni gogaa jireenya kee gubbaatti ija godha. Inni gabaa kee badeetti ija godha. Inni barumsa kee irratti qabxii haaraa godha. Inni waajjira kee gubbaatti si mul'isa. Kan isaa salphina hin qabu. Amanuuf ittiin mormu. Dhiisuudhaaf immoo wanti inni godhaa jiru qabatamaadha. Garatti goran wallaalaniidha. As goru gara Phaawulositti. As gorru gara warra Maaqoonitti. Garatti goran wallaalan. Shiilaa baatuu hunda piloosaaya. Warra kaleessa eeboo du'aatti kennantu garatti goru wallaale. Yiin laabaayyaa tuunda loosaatiya. Warra kaleessa ittiin namoota baay'ee balleessantu garatti goran wallaalan. Warra kaleessa cubbuu shaakalsiisantu garatti goran wallaalan. Warra kaleessa miilla isaan deemanii nama baay'ee balleessantu garatti goran wallaalan. Misiraachoo irra deebi'een dubbadha. Waaqayyo si eebbisee, Waaqayyo nama si godhee, Waaqayyo si gubbaatti waan gaarii godhee warra si morman garatti goran wallaalchisa. Yoo isa wajjin deemte kun naan ta'u lakkii yootti, kun nama barbaachisu lakkii yootti, kun waa hin baasu lakkii yootti. Of laattee kadhatte biyya lafaa harkaa yoo buufte, biyya lafaa afaanuma kee banattee naan ta'u yootti hin jette, warra siin waan baay'ee godhantu qaana. Si ergachuu ba'u hin qaana'u. Afaan si godhachuu ba'u hin qaana'u. Siin qaanessanii korfuu barbaadu hin qaana'u. Lammaffaa Xiimotewos 4:9-11. Ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'e. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tasalonqee dhaqe. Karqes biyya Galaatiyaa, Tiitootis immoo biyya Daalmaatiyaa dhaqe. Waaqayyoo warra adeemsa kee addaan kutuu barbaadan sirraa kaasu. Nama siin bukkee jiruun kan biyya lafaa hin ta'in ittiin jedha. Kan biyya lafaa hin ta'in karaan namaaf ta'u Waaqayyo duwwaadha. Deemaas biyya lafaa jaallatee maal godheera? Na buuseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni kan biyya lafaa si gochuu barbaadu daaraa ta'uuf. Achuma taara keessan qabadhaa. Maqaa Yesuusiin nan abaara. Inni adeemsa kee addaan kutuu barbaadu daaraa ta'uuf. Maqaa isa dibeena kaasee nan abaara. Inni kaayyoo kee kan isaa godhachuu barbaadu daaraa ta'uuf. Inni guyyoota keessatti nyaachuudhaaf, inni guyyaa keessatti nyaachuudhaaf, inni sa'aatii keessatti nyaachuudhaaf barbaadu daaraa ta'uuf. Daaraa ta'uuf. Na buusee jedha. Eenyuun jaallatee? Biyya lafaa jaallatee maal godhee? Na buuseedha. Sin garuu ariifadhaa kottaa jedha. Namooti baay'een amantii isaanii adeemee ceeteetti ceeraa baqa Waaqayyo waan guddaa godhee fi mul'anni kunuma ta'ee fi dhuguma gooftaan uma ta'eef utuma jedhanii simbira gartanii beektu karaa dheeraa makiinaan gaafa deemtanii gugee simbirri ituma baay'eedhaan deemanii dhufanii maalti bu'u guddaa makiinaa gaafa godhanii makiinaatu cabamoo isaantu du'a. Ajjeesuudhaaf ajjeesu Waaqayyo. Sakaleessa nama areetutu har'a maal ta'aa jira? Mul'ata baatee wangeela baatee gooftaa wajjin tuni deemu qormaanni maaltu jammare? Isa gubbaatti ani ajjeesuu barbaadu. Ani immoo isa wajjin mana keetu biraa maal ta'e amma gaa maaltu jammare qormaanni isa gubbaatti wal geeddaru inni garuu maal hin taane hin dandeenye. Maaliif yoo jedhan lammaffaa irratti maal ta'aa deeme? Humna argachaa humna silaata Waaqayyo. Humna buddeenii miti, humna bishaanii miti, humna Waaqarraa dhufe. Sattiin diina, sattiin hiyyummaa, sattiin cubbuu, sattiin biyya lafaa mo'attu Waaqayyo Waaqarraa humna silaata. Namni kan biyya lafaa akka ta'u barbaadu Waaqayyo. Adeemsa gooftaa duukaa adeemnu keessa waan lama qabannee deemnu yoo baanne waa hin baasu. Inni tajaajilu waan lama, inni amanu waan lama. Inni tokkoffaan kaayyoo keenya qabannee deemu qabna. Kaayyoon koo kaayyoodhuma
injijiru tasuma Waaqessu Waaqa Oromaa kaayyoon koo kaayyoodhuma injijiru tasuma Waaqessu Waaqa Oromaa Waaqa lafaa saume Waaqayyoodha Waaqni koo waan fedhe yennaa ta'e injijiru kaayyoo koo amanannaa koo injijiru kaayyoo koo amanannaa Waaqa lafaa saume Waaqayyoodha Ilamatunda blabo sayaba Ilamatunda Nanarka Gubaay kana gidduutti lubboota dhibbaatamaan lakkaaman harkiti nama namaa as gidduu adeemaniitu akka nama humnaan qabee wayyaa nama cidhu namoota baay'eerraa waa tarsaasu hin qabu hin kutu hin qabu hin kutu hamma nama dhaabadhee dubbadhu kana guutummaa nan ilaala yeroo isaan isarraa kutanii jala isaatii wayyaa haaraa abbaa maa inni gooftaa jedhee hafuura koon gaafachaa gamanaan immoo dubbii kana dubbadha Waaqayyo akkas naan jedha lubbuun na duukaa deemuuf miilla naa wajjin deemu qophaa'e naan jedha Waaqayyo waan haaraatti deemsa naan jedha Yesuus innan qabeerraa kutaa jiru kun agaarta miti moofaa waan xuraa'e waan gatiin qabne naan eeyyee waan xuraa'e waan moofa'eedha jedheen itti hima yeroo inni irraa ciru jala isaatii haaraa abbaa lubbuu na duukaa deemu miilla na duukaa deemu qophaa'e waan haaraatti baasaan deema naan jedha rakkina isaa rakkina ishee dhukkuba isaa dhukkuba ishee Waaqayyo xinneessaan deema naan jedha xinneessaan deema naan jedhe rakkinni kee ol ka'an deemu dhukkubi kee ol ka'an deemu yaaddoon kee ol ka'an deemu ba'aan kee ol ka'an deemu xinneessaan deema siin jedha gooftaan Yesuus inni hangafa kee abaarsa na baaru inni lammii kee abaarsa na baaru inni warti abbaa kee haadha kee abaarsa na baaru inni biyya abaarsa na baaru nama taata barataa cimaa taata barattuu cimtuu taata qote bulaa cimaa taata naggaadee cimaa taata gaa'ela keetu haaree cimaa taata tajaajila kee cimaa taata hojii kee cimaa taata